Koreen dhaabbii mana marii magaalaa Adaamaa gama raawwii hojii bara 2018 kurmaana afuraffaa seektaraalee adda addaa gaggeesseen gamaggamicha irratti seektaraaleen gabaasa raawwii hojii bara kanaa kan kurmaana afuraffaa dhiheessaniiru. Afayaa'iin mana marii magaalaa Adaamaa Aadde Eemmabeet Jibbaa kaayyoon gamaggamichaa hojiirra oolmaa karooraa xiinxaluu fi dhimmoota bara itti aanu xiyyeeffannoo argachuu qaban adda baasuu akka ta'e himan. Akkaataa kaayyoo qabame saniin karoora jedhame hojiitti oolee jiramo bara itti aanuuf ammoo dhimmoota xiyyeeffannootti kennamuu qaban kan hawaasni kaasaa jiru galtee karooraa godhatanii akka itti hojjetaniif kurmaana arfaffaa irratti sirriitti gabaasa raawwii hojii ilaalaa jiranii qophii yaa'itiif illee ammoo dhimmi murteessaan gama koree dhaabbiitti waan ta'eef isa kana irratti hundaa'uudhaan hojii hojjetame qorachaa jiranii gamaggamas jiranii akka mana mareetitti bara xumuraa bara 2018 kan raawwiin bara kanaa maal fakkaataa kan jedhu irratti ilaalaa jiru jechuudha. Miseensonni koree dhaabbii mana marichaa yaada Adaamaa Broadcasting Servisiif kennaniin akka waliigalaatti raawwiin hojii bara kanaa seektaraalee milkaa'ina agarsiisuu qabatamaan ilaalaa turuu himaniin gabaasni dhihaates kanuma mirkaneessa jedhan. Raawwii seektaroota magaalaa keenyaa karaa baay'eedhaan xiqqaate karaa sadii ilaallannu akka bakka bu'aatti. Tokko gama gabaasa kurmaanaan nu dhiyaata gabaasa san xiinxallina bakka ibsa barbaadu ammoo hooggansaa fi maanajimentii akkatti bakka tokkotti waliin madannee ibsarraa arganna. Inni lammataa ammoo daawwannaa dirreetiin gabbaanee seektaroota keenya raawwii isaanii lafarratti ilaalla. Achiinillee waan laallu qabna. Sadaffaa ammoo itti quufinsa hawaasa keenyaa marii bakka bu'ootaatiin waggaatti yeroo lama hawaasa wajjin gabboonee madhan hawaasa nu filatee wajjin karaa sadiin nu bira jechuudha. Cuunfaa isaa ilaalte karaa sadiinitu milkaa'insa kan jiru. Wanni lafarra jirullee kan laalle baay'ee nama gammachiisu raawwiin almost parsantii guddaadhaan raawwatamaa jira. Naannoon parsantii 100 olitti raawwatamee jira. 98 almost raawwatame milkaa'ina agarsiisa. Baraat irraa qabnee akkasumas raawwii hojii isaanii kurmaanaan ilaalaa hordofaa turree jirra. Waliigala isaatitti yommuu ilaallu seektaroonni sadanuu kaayina magaalaa keenyatiif hojii hojjechaa turanidha. Seektaroonni hunduu cimina aadeeffachuun hanqinaalee galtee hojii bara itti aanuu taasifatanii fayyadamiinsa hawaasaa daran babal'isuuf kutannoon hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. Bara bajataa itti aanu keessatti furmaasaa wajjin tooftaa ittiin gara ciminaatti jijjiiran wajjin akka karoorfatanii karoora keessa galfatan yaada kennaaf jechuudha. Waliigala isaa akkaataa nuti qoranneeni seektara qindoominaa wajjin illee ilaallee jirra. Seektara qindoominaa madda galii galchisiisuudhaaf tumsa waliif ta'uu qaban jennee ilaallu kanneen waliigala isaanii qindoomina qaban sana illee ni ilaallu olaanaadha jenneeti kan ilaalle. Sadarkaa kanatti yommuu madaallu hojii isaanii kana daran cimsanii akka itti fufanidha kallattiidhaan kan ilaalle. Gamaggamichi hanqinaa fi cimina hojii adda baasuun cinaatti qindoomina isaanii kan cimseef ta'uu kan himan immootu hirmaattota gamaggamichaati. Qaawwota nuti agarre kan uummanni immoo argee nu eeree akkaataa irratti hojjechuu dandeenyu nu mijeessee jira. Raawwii keenya bara 2018 xumurree kan 2019 keessatti immoo galtee godhannee hawaasaaf deebii akkaataa ittiin deebisnu nu gargaara. Xumura waliigala amma itti deemaa jiru kana irratti tokko harcaatiin bara darbee jiru maali bara kana keessatti jechuudha adda baasanii toora xiyyeeffannoo ciminaaf hanqina keenya qindoominaa wal qabatee raawwii keenya wal qabatee galma mana hojichaa qabanne wajjin raawwiin keenya deema moo hin deemu yoo hin deemne maaliif dhimmoonni hudhataan adda baasanii qorachaa jiru jechuudha. San keessaa baanee immoo iyyuu karoora 2019 irratti akkamitti qophoofne hirmaachisummaan jiru maal fakkaata waan kallattiin hooggansa olaanaa irraa kennamu mootummaan kallattii kennaa jiru hundi lafa qabataa jiramu miti kan jedhus adda baasanii qorachaa jiru sababa ta'eef nuuf hanqinoota jiru keessaa akka baanuuf akka dammaqnuuf kaka'umsa nuuf uumee jira kan jedhu qaba.